Akkam jirtu ilmaan Oromoo warri biyyaa warri alaa hundumti keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Kun abdiidha. Garuu waan tokko akkasin hubattan barbaada. Kan daawwachaa jirtan kun miidiyaa miti. Miidiyaa dhuunfaa banuuf deema abdiin kan jedhan ijoolleen tokko tokko waan haasaa jalqabanii fi abdiin miidiyaa dhuunfaan banu isa baname jajjabeessa. Rakkoowwan uummata keessa jiran kan kaleessa uummata irra turan uummatatti boruu kun rakkoota jedhee kan hin amanuttan yaada kennaa. Yaadi ani kennu immoo mul'ataan waan na keessa jiru dubbadha jechaadha. Irratti kanan dubbadhuudha. Akkuma barreessu afaaninis namoonni barreeffama carraa argatanii dubbisuu hin dandeenye baay'ee waan jiraniif ilmaan Oromoo hedduun isaanii kan gara teknooloojiitti as ba'an baay'inaan kanan argee afaan Oromoo dubbisuu kan hin dandeenyetti caalu jechuudha. Kana jechuun maalidha? Carraa hin qabanii jechuudha. Namaan afaan naa hiiki yookaas dubbisii afaan Oromootti naaf hiiki jedhanii nama kabiraa rakkisuu waan hin barbaannee fi namis immoo yeroo qabaatee kana taa'ee isaanii fiiku waan hin jirreef mana isaanii keessatti yeroo hojii isaanii dhaqan daandii irratti yeroo isaaniitti wal bira madaallataa sagaleedhaan akka dhaggeeffataniif viidiyoo kana yeroo horaa wanti adda ta'e tokko keessa kan hin jirre makaa kan hin qabne asiif achi kan hin mimicciiramne waa kan ittiin dabalamne halluu kan hin qabne waanuma addaa tokko kan ittiin godhamne jechuudha. Kan hin shoobaminiin akkasumatti kallattiidhaan ija kaameraa kootiirra gara kallattii marsariitiitti yeroon darbuudha jechuudha. Kun jechuun maaliif? Namni mul'ata qaba. Namni mul'ata qaba gaafa jennu baratee digiriidhaan mul'ata argate jechuu miti. Kan akkasiin qubanaa qabaattan hin barbaada. Namni tokko biyya bulchuu kan dandeettii biyya bulchuu qaba gaafa jennu namni sun dirqama bulchiisummaadhaan digirii fi diippiloomaa fudhachuu qaba jechuudha miti. Otoo akkas ta'e bara sana kunnoo waggaa 1000 duubatti deebinee gaafa lakkoofnu Daawit bakka loon tiksanii hin fudhatamu ture. Biyya Israa'elitti seenaa jabaan kan nuti illeen karaa amantiitiin seenaa jabaa goone odeessinu waa'ee Daawit jechaadha. Dhugaadha moo seenaa jabaadha waan barreeffameedha malee qabatamaatti har'a namoonni lubbuun jiran waan sana gaafa sana jiraatanii arganiiru jechuu miti. Kan barreeffamee lafa taa'etu har'a dubbisnee jabina gaafa sana ture himna jechaadha. Daawit hoolaa tiksa, sa'a tiksa jechaadha. Loon tiksa, horii tiksa jechaadha. Achii dhufeetu biyya sana keessatti waamameetu bulchaa biyyaa ta'e biyya sana irratti muudamee mooticha biyya sana doorsisu Gooliyaad nama jedhamu. Ajajaa waraanaa isa cimaa hidhata waraanaa isa cimaa isa hidhatee jiru furuursaadhaan adda keessa dhahee ajjeesee morma kutee meeshaa isaa irraa fudhatee uffata isaa irraa baafatee Daawit hoggana saba bal'aa Israa'el sana warra Yihuudaa kanaaf geggeessaa ta'ee jedhamee odeeffama nutti himama jechaadha. Inni dubbifnas jechaadha. Kanaaf ijoolleen Oromoo akka Oromootti akka sirna gadaa Oromootti dabballummaa irraa kaasanii
waan shaakalaa guddatan qabu warri abbaa gadaa jalatti guddatan jechaadha. Kanaaf bara Oromoon gadaadhaan bulu kabajaa jira ture, ulfina jira ture, safuu jira ture, beekumsatu jira ture, dandeettii wal jijjiiruutu jira ture, hanqina walitti himuutu jira ture, hanqina ofiirraa immoo sirrachuu danda'uutu jira ture. Bara ammaa kana keessa afaan saayinsiin gaafa dubbannu ceephoof ceephaa'ama gaafa sana jira ture jechaadha. Qeeqaaf qeeqamatu jira ture jechaadha. Kan qeequ isa waliin hojjetu isa taa'ee daawwatu, kan ceepha'u isa taa'ee daawwatu isa waliin hojjetu, kan qeeqamu kan ceepha'amu isa hojjetu jechaadha. Kana hojjedhu jedhee namni tokko yoo sitti kenne ajajaa keessa ta'u kan si waliin hojjetus ta'u biyya keessa ta'u saba keessa ta'u waan sana sirnaan hin dalagne jennaan waan sana sirnaan hojjetteen argisiifne taanaan ni qeeqamta jechaadha. Waan hojjettu keessatti immoo hojii hojjettee bu'aan buufne taanaan ni ceephaamta jechaadha. Egaa ceephoof ceephaama qeeqaaf qeeqama bara kana keessa Oromoon dagattaniittu jechaadha. Keessattuu ijoolleen Oromoo abbootiin Oromoo warri sadarkaa olaanaarra jirtan hangafoonni keenya gurguddoonni akkasumas immoo kan si'ana umuriin ammarra jirurra warri jirtan warri barattanii saayinsii siyaasaa biyya alaa keessatti sadarkaa tokko tokkorra dhuftanii karaa garaa garaatiin barnoota keessan illeen akka biyya keessaa yaaddan sana otoo yeroo biyya alaa dhuftan wanti isin yaaddanii dhuftan kan akka faarmaasii kan akka dooktorummaa kan akka wantoota garaa garaa kun egaa saayinsiin keemistiriin kun waa hedduutu jira egaa waa hedduu of keessaa qaba warra akka fiiziksii fa'aa kun yeroo dheeraa namatti fudhatu jechaadha. Isaan jajjaboodha jechaadha barnoota keessa baay'ee ulfaataa jechaadha. Inni kaanis salphaadha jechuu miti garuu hamma tokko warri kaan ni wayyu. Yeroo biyya alaa keessa dhufnu gaa baay'een keenya namoonni Afriikaarraa gara biyya Ameerikaa gara biyya Awurooppaa gara biyya Awustiraaliyaa deemnu sagantaa keenya isa biyya keessaa saganteeffannee itti baane sana sababii humna keenyaan ollutti ta'uuf dafnee fixuu waan barbaannu finnee dafnee maallaqa argachuu waan barbaannuu fi gara maaliitti deebinaa waan biyyi keenya keessa jirtu sababeeffanneetu gara saayinsiitti galla jecha saayinsii siyaasaatti galla jecha ijoolleen baay'een keessan akkas gootan jecha irraa maqna mul'ata keenya baannee deemnu sana irraa maqneetu karaa sabbanaa ta'e keessa gigissina jecha yeroo sana waan hojjennutti yookaan bu'aa buusna jecha yookaas immoo waan baay'ee balleessina jecha yoo bu'aa buusne we success maaliif itti milkoofna yoommoo waan baay'ee balleessuu eegalle dogongora isa kaleessa dogongorre sana keessa deebi'aa jirra jecha kanaaf asitti ijoolleen keenya namoonni keenya biyya alaa keessatti dhuftanii waa'ee saayinsii siyaasaa barattanii saayinsii Oromoo sirna gadaa Oromoo sirna bulchiinsa Oromoon kaleessa ittiin bulaa ture har'a ittiin cabaa jiru yeroon kana jedhu adda baafadhaa ilaala kaleessa kan ittiin wal bulchu har'a immoo kan ittiin gabroome sirni sun maalinni sirna diimokiraasiiti jechaadha. Addunyaan maal faarsiti? Diimokiraasii faarsiti. Addunyaan dhoksitee maal hojjetti? Kaapitaalistii hojjetti. Sirna kaapitaalistii sirna monoopoolii addunyaan cufti ishee of keessatti ukkaamsitee irra teessi jechaadha. Isa biyya biraarraa itti galu isa biyya biraarraa itti dhufoo maal gooti? Diimokiraasii barsiisti jechaadha. Diimokiraasii qabdaa dubbachuu dandeessa kana gochuu dandeessa barachuu dandeessa nyaachuu dandeessa dhuguu dandeessa rafuu dandeessa ka'uu dandeessa siin jetti jecha si barsiisti jecha yeroo kana aadaa kee gattee aadaa ishee fudhattaa jecha afaan kee dhiiftee afaan ishee fudhattaa jecha kanaaf akkuma addunyaan gootu sanatti kaapitaalistummaa keenya of keessa ukkaamsine biyya keenya kaapitaala biyya keenya gadi ijaaruu hin dandeenye jecha sababiin isaa nuti kaapitaala waan jedhu iyyuu daganneerra sababiin isaa abbaa lafaatu nu miidhe waan ta'eef biyya keenyatti waan jedhantu jira waa'ee abbaa lafaa yeeshuun tuure
baga dargiin si sukkuume jedhan jecha yeroo weeddisan harmootiin gaafa dargiin taayitaa fudhatu akkas jedhanii weeddisuu turan jedhan anillee gaan dhageenye garuu jira gaafa sana dhaladheeraa hin dhageenye har'a waggaan argaa ammanna deema abbaa lafaa yeeshuun tuure baga dargiin si sukkuume jedhan abbaan lafaa sun eenyutu lafa sana isaaf kenne dargii dura namni abbaa lafaatiif lafa kenne sun eenyunnidha maal warra dimokiraasii warra har'a warra dargiin booda dhufe dargiinoo maal jedhaa ture soshaalist dargiin mataa ofirraa ciraa ture akkas godhi jennaan ta'uu dinnaan sireeba dargiin karoorri isaa maal ture uummata baadiyaa keessa olii gadi faca'anii baadiyaa keessa olii gadi biyyattii impaayera Itoophiyaa jettee of waamtu kana keessa faca'anii jiran walitti guuruun kaayyoo isaa guddaa ture jechaadha. Walitti guuree maal godha bakka tokko kaa'a jechaadha. Daandii amma nuti biyya alaa kana keessatti maaloo street, achii street, asii street, olii street, gadii street, dalgaa street, abalakaa street kan jedhan kana warra biyya alaa kana keessa warra keessatti warra magaalaa gurguddoo biyya alaa keessa jirtan ilaalame me banaati teessuma lafaa teessuma magaalota addunyaa ala kana ilaala karaan isaanii akkasitti wal keessa qaqaxxaamuree jira jechaadha wal keessa hulluuqee ta'a innumtuu immoo karaa baay'eedhaan wal qabata karaarra dhaqan irra hin deebi'an karaarra deebi'an irra hin naqan jechaadha sinaannessa jechaadha isa kaan highway isa kaan maaloo paakii highway maaloo highway maqaa garaa garaatti kennan jechaadha dargiin karoorri isaamee jaran sana ture namootni alaa kun kan isaan of keessaa qaban kana ikoonoomii isaanii kaapitaalistummaadhaan yeroo isaan of keessa ukkaamsanii namoota biyya biraarraa dhufan daandii ijaarsisan dhagaa cabsisiisaa turan sana bara sana jecha har'a waggaa 100 yoo duba deebine biyya Ameerikaa amma jennu kana keessatti dhagaa cabsee ilma namaatu harkaan daandii ijaaraa ture jecha teknooloojiin haga amma bal'ate kana hin bal'anne jecha nama miliyoona meeqatu daandii dhagaa guura jecha akkuma keenya biyyaa sana viidiyoo banaa laala isinitti argisiisa seenaan jarri cimoo waan ta'aniif bara sanas kaameraan isaanii kaameraa gurraacha haa ta'uyyuu malee waan baay'ee rikoordi godhanii waraabanii ol kaa'anii jecha isinitti dhaga'amuutu irra jira waan of keessa dhossinu biyya keetiif wanti of keessa keessu jiraachuutu irra jira jecha wanti biyya keetiif irratti incinnoofte hojjettu icciitii cimaa tokko of keessatti qabachuu qabda akka sabaatti jecha biyya alaa dhufnee saayinsii siyaasaa baranne saayinsiin siyaasaa keenya immoo kan lammii keenya galaafatu yoo ta'e kan eenyummaa keenya iyyuu nama dagachiisu yoo ta'e kan eenyummaa keenya iyyuu saba biraan akka inni nu ajeeffatu kan godhu yoo ta'e kun saayinsii siyaasaa isa hamtuu nuti biyya ambaarraa baranneedha jecha saayinsii siyaasaan gaariin biyya ambaarraa nuti barachuu qabnu maalinni biyya keessatti dhalanne guddisuu danda'u lubbuu dhala namaa biyya keenya keessatti akka malee akkasumatti gadarca'u kan tooftaa ittiin irraa fonqolchinee gannu gabrummaa saba keenya irra jiru san irraa buqqisuu dandeenya biyyi alaa kun akkamittiin gabrummaa jalaa baatee bilisummaa baate namni hin gabroomin biyyi addunyaa keessaa hin gabroomin biyyoota muraasa hatu lakkooftani biyyi hundi isheeyyuu roorroomaaf gidiraa keessa turte akka raafuu gadi ciramaa turte garuu maal waa hojjetachuu dandeessi maal hojjetatti ishee buddussee sana jecha buddussetti kan ammoo nuti hojjechuu irra maallaqa baafnee bituu barbaanna jecha maallaqa baafnee bituuf immoo biliyeena sana hin qabnu jecha maqaa tiriliyeena jedhamu nutti hin kaasina an mataana dhukkubatti gaafuma jedhanu taa gaafa jedhanii taa jennaan namichi kun tiriliyeena jechuuf jedha jedheen sodaadha jecha biyyattiin Ameerikaa kun tiriliyeena liqeeffatte tiriliyeena 14 China irraa liqeeffatte gaafa jedhanii mataan qabadhe edaa iyyeessi nu qofa miti hin jedheen nu immoo tiriliyeena miti isuma baabaa kanayyuu maqaa dha'uu nutti ulfaata sababiin isaa 2003 2002
kuma lamaaf tokko keessa bakka waa hojjetaniin ture haa xiqqaatu lakkan waanuma akkas qaqqaban tokko bakka sanatti maadhaan ishee jalqabdu sana miiliyeena kan jedhamtu jechaadha. Miiliyeena 42 isteeshinii TV Oromiyaa har'a kunnoo ari'amee ba'ee biyya baqattummaatti keessa Finfinnee biyya handhuuraa keessa ari'amee akka baqattummaatti hollaa Finfinneetti dhaqee Adaamaa keessatti gatame jechaadha. Inni ijaarame miti beekaa hin gatame. Finfinnee keessaa dhiibamee ba'e. Lafti TV Oromiyaatiif bitame sun Lagahaar jechaadha. Har'a waan biraati irratti ijaaramee jira. Lagahaaritti lafti TV isteeshinii guddaa kan Oromiyaa tokko Finfinnee keessatti banuudhaaf bitame. Birrii Itoophiyaa miiliyeena 12 ture jechaadha. Akkuma jiruun hollaa tokko kaasee jechaadha. Inni sunis kaffalame. Isteeshiniin TVs ari'ame. Adaamaatti ijaarame jechaadha. Maalan jechuu barbaade? Namootni biyya keessaallee namootni biyya alaa keessa jirulleen amala wal fakkaataa Oromiyaadhaaf dalagaa jirra. Akkaataa itti maqaa Oromootiin akkaataa itti Oromiyaarraa maqaa Oromoo jedhu sanarraa akkaataa itti waa helminu gara dhuunfaa keenyaatti kaapitaala biyya keenyaa ijaaruu tun ta'in kaapitaala saba keenyaa kaapitaala eenyummaa Oromummaa keenyaa ijaaruudhaaf kan comomiinu otoo hin ta'in kaapitaala ofii kaapitaala gurmuu kaapitaala gandummaa kaapitaala afooshaa ijaaruudhaaf tattaafanna jechuudha. Inni sun maalamma biyya alaa kanarraa saayinsii isa kijibaa nuti baranneedha jechuudha. Sooshaal saayinsii isa jedhan keessatti nuti saayinsii isa dhugaa isa nama ijaaru isa saba ijaaru isa lammii ijaaru isa gosaa fi ganda walitti qabee akka biyyaatti ijaaru akka sabaatti ijaaru sana lafa isaa hin dubbisne natti fakkaata. Biyya alaa keessatti keessumatti fakkeenyaan fudhadha biyya Ameerikaa. Yeroo hojii barbaaddattan warra keessumatti biyya alaa jirtan yeroo hojii barbaaddattan gaaffiin hin hafne maali? Gaaffii eenyummaati. Gurraacha adiidha, gurraacha Afrikaati, kabiraadha yoo kabiraa taate gosti kee maal? Sanyiin kee maali siin jedha. Baay'een keenya gaaffii sanatti ilaalchatti kenninee hin beeknu. Garuu ilaalchatti kennuu qabna. Hagam akka isaanni eenyummaa isaaniif biyya isaaniif nama ta'uu beekan. Eenyu isaan keessa taa'e akka biyya isaa ijaaruu barbaadu waan beekaniif nama sana adda baafatu jechuudha. Har'a Oromoon akka Oromootti biyya alaa dhufee saayinsii siyaasaa baratee Oromiyaa ijaaruudhaaf yookaan gurmuu Oromoo guddaa tokko ijaaree keessatti Oromummaa cimsuudhaaf utubaa godhuudhaaf kan hojjechaa jiru eenyuati? Gurmuu keetii, si'ii, amantii keetii, waldaa hawaasaa keetii, organda keetii, moo maatii keetii? Of gaafadhaa tokkoon keessan. Tokkoon Oromoo kana of gaafachuu qaba. Isa dooktera, isa profeesera, isa injiinera, isa political saayinsii, isa faarmaasii, isa barsiisa, isa maalii, isa hojjetaa hundumtuu kana galagallee of laaluu qabna jechuudha. Maaltu nutti hafee jennaan hamma dubbannuyyuu hamma haasofnuyyuu ga'uu hin dandeenye. Meeqa baay'inni keessan miliyeena meeqa jedhanii yoo nu gaafatan baay'inni keenya miliyeena 40. Miliyeena meeqatu sin bitaa jira? Miliyeena 3 nu bitaa jira. Kana kan nuti himachuu dandeenya. Iskiduma dhuunfaadhaan kaatee nurratti dubbattee saba miliyeena 40 ofiin jennu kanayyuu kan kaatee dhuftee maqaa nu balleessitu walirraa gorree ofirraa loluurra
dhiis oduudha dhiis kana dhiis isheen akkas jenneetu amilee wal buufna jechaadha. Eenyummaa keenya yuun qabachiifne akkamittiin oromummaa keenya addunyaatti himna nuti. Eessaaf inni addunyaatti himna of yoo hin jirru of yoo siyaasa biraa hordofna of yoo akeeka biraa baasna kaleessa dhiyoo kana daandiidhuma keessa adeemsa keessa oduu isa har'a miidhagsinee miidiyaa irratti waa'ee keenya waa'ee ofii keenya gadi baanee himannu kana qawwee hiikuu hin baranne baay'een keenya jecha qabsoomuu waa'ee qabsoomuu haasoo rasaasni tokko maal akka isheen of keessaa qabdu yoo dhukaasuudhaa baanne buqqisnee keessa ishee daakuu jirtu sun maalirraa akka isheen tolfamtu iyyuu tilmaamatti hin kennine. Dhagaa darbannaa jenna. Dhagaan nuti darbannee ittiin waa buruqsuu dandeenyu gosa garaa garaa qaba beekaa. Dhagaan natti darbattu. Dhagaan darbattee waa ittiin cabsuu dandeessu, waa ittiin bursuu dandeessu. Gosa garaa garaa qaba. Akkasumatti dhagaa fuutee dhagaa boolalee fuutee akkasumattiin dhagaa siisoo fuutee dhagaan sitti darbadha itteedhuma diinatti darbatte diinarraa titiisa yuun kaafne diinni immoo ulee sibiilaatiin si aleela jechaadha. Murxuxxee sibiilaatiin si aleela jechaadha. Ati gaa saba Oromoo ergii taatee sabummaan Oromummaa keetii ergii Oromoof kan dubbattu taate waa'ee Oromoo irraa kanaa sooftu erga taate hanga dhagaa darbadhu naan jettu jechaadha. Hanga dhagaa darbadhu ka'i dubbadhu jettee hanga na barsiistu qawwee hiikuu na barsiisu sirra jira. Qawwee sana immoo akka ni hiikee irraa itti baradhuuf natti bituu qabda jechaadha. Warra saasirraa tolfamtu akkaataan itti qawwee sana qiyyaafadhee dhukaasuu danda'u na barsiisuun hojii isa jalqabaati saayinsii siyaasaa kee keessatti jechaadha. Sababiin isaa biyyi tokko dhagaadhaan kan eegamu tokko addunyaa kana keessa hin jiru waliin kijibnu. Biyyi ani dhagaadhaan ani waraana leenjifadhee dhagaadhaan dhaabbadhee tanii diina dhaha jettu yoo jiraatte inni kun dogongora guddaaf kijiba guddaa saba bal'aan mana ga'u kijibuudha jechaadha. Of kijibaa jirra jechaadha akka sabaattu. Ani saba dhagaadhaan yookaan dullaadhaan yookaan ankaasee qaratee waraanni isaa ankaaseedhaanii daangaa isaa eega kan jedhu takkan dhageenya dhugaadha. Oromoo yoo ta'e bara durii xiyyaallee miti Oromoon kan inni ittiin biyya isaa eegaa ture gaachana akka eeboonitti hin ordamnee fi gaachana waan ta'e kan jennu jechaadha. Eeboo shaanfoodhaan jechaadha. Shaanfoo mirmirsaa adeema jechaadha. Har'a dhugaanis isinitti hima isa ala jiru miti inni ala jirullee waa'ee shaanfoon maal jedhee mootummaa gaafadhe iyyuu kan natti himuu hin dandeenyedha. Warri polootikaa warri amma political science jennu kun jechaadha. Warri har'a saayinsii siyaasaa kana baranne kun shaanfoon maal waan ta'een maalirraa tolfama shaanfoon sibiilaa mukaa dhakaadhaa jedhee ammootu gaafatte akkaataan itti tolfamuuf maalirraa akka inni tolfamullee hin beeku jecha. Eeboo coqiin maalirraa hojjetama coqiin maal jettee ammootuuti gaafatte lafa fuudhee sitti hin qabu. Sababiin isaa saayinsii siyaasaa biyya alaa kana keessa hin jiru waa'een coqii waa'een shaanfoo waa'een waan ta'e baay'inaan arguu hin dandeessu. Maqaan sun hin jiru. Oromoon duri kan inni gaachanaaf eeboodhaan biyya isaa tiksaa ture. Hollaan isaa rasaasa hin qabu ture gaafa sana wadha. Hollaan isaa qawweef taankii hin qabu ture. Har'ammoo qawweef taankii dhiisiiti. Oromoon xiyyaaraan rukutamaa jira jecha.
lafetti Oromoo ol ka'anii xiyyaara rukutan jira jecha. Jaallattus jibbitus kunno dhiha Oromiyaa keessatti waggaa 3-4 dura waggaa 5-6 dura achi deebi'ii yaadi xiyyaaraan ka'ee rukuteera bosona. Shawaa keessatti Lagga Mattaaraa dhaqeela yaadadhu sammuu kee keessatti xiyyaaraan ka'ee rukuteera. Sabbara dheeraa fagoo gara siidhiis as deebi'ii kottu dheengadda gaafa Oromoon uffata aadaa uffatee guyyaa amantii isaatii ayyaaneffachuudhaaf gaafanni hora malkasadee dhaqu diinni maal dhibdi maal lagooti sabni kun maal fida jechuudhaan xiyyaaraan ol ka'ee lammii kee rukutee jira. Imagine ati Ameerikaa teessee Awurooppaa teessee an Ameerikaa taa'ee Awurooppaa taa'ee Awustiraaliyaa taa'ee saba koo isa biyya keessa jiru sanaanii dhagaadhaan ka'ee diina loliin jedhaan isa xiyyaaraan ka'ee rukutu. Itti yaadaa jirtu yoo taatan itti yaadaa hin jirtan yoo taatan immoo isin hin jirtanii fayyaatti duutan isin maallaqaaf daldalaaf yaatu jecha. Ammaan booda kan isinirraa eeguu barbaadu mul'atina keessa jiru keessa koo keessaa wanti na danfu dhiigni koo kaleessa dhangala'ee lafeen koo kaleessa cabee rasaasni har'a saggoo koo kana keessa taa'u harka koo bitaa kana keessa rasaasni taa'u maqaa ittiin Oromoo waaman sana irraa na jalqabe eessatti yoo jette Qiddist Maariyaam Kolleej bakka jedhamu 2000 kana keessa jechuudha. Baroota 2000 kana keessa an sila nama maraatu nama of dhiisu nama daandii gubbaa ba'u sababii eenyuutiin sababii keessaniin sababii jala deemtotaatiin sababii namoota nama maqaa balleessaniitiin sababii nama fuudhanii nama uffata uffatee deemu eegeetti tolchan hundumtuu si duuba dhufee eegee sitti barbaada. Sababii maaliif beektu? Arraba. Yoo ati waan gaarii hojjettee sirratti argan yoo ati waan gaarii dubbattee sirraa dhaga'anii namni waa'ee kee dhaga'ee waa'ee kee waan tokko dubbate dur dhufanii eegee sitti kaa'an eegee keetti immoo abidda akka ati baattee deemtuu fi eegee sanaan akka waangee akka ati waa guggubaa deemtutti godhanii namoota sakaanitti si odeessan jechaadha. Sana booda namni coftiyyuu ati itti dhannaan waangeedha eegeedhaan abiddarra buufta waan ta'eef si baqataa jechaadha. Nama baay'ee akkasitti wal baqachiistan jechaadha. Warra keessattuu warra bara kana keessa miidiyaa meeqatu uumame ijoollee. Miidiyaa yoo xiqqaate miidiyaa haaraan kan dhufe gara miidiyaa sagaliiti. Inni kun miidiyaa miti isiniin jedhera sila. Inni kun lafan yaada itti ibsuudha jecha. It is my opinion page. Waraabeen waraabbii koo sana isiniif malee miidiyaa baneeti miidiyaa irratti kallattiidhaan haasa'amte jecha. Kanatu bade. Biyya addunyaa kana keessa biyya ishee dhakaadhaan waraana ishee dhakaadhaan leenjiftee dhakaadhaan biyya ishee dhakaa mudhiitti hidhatee dhakaa saggoorra godhatee dhakaa harkatti baatee biyya isaarraa kan diina ittisu jira yoonaan jettanii anaatu kijibe as natti ba'a deebinaa deebisaa keessumatti gurguddoonni har'a an ummatatu na beeka ummata miiliyoona meeqa na hordofa ummata maal takka na jala jira kanatu na wajjin jira kanatu jettanii warri haasoftan cufti keessan wanni isinirraa tokko yoo honnee qabaattani bosona Oromiyaa keessa nu deemaa nuunis karaa nu banaa waliin deemna ani karaa banuu hin danda'u sababiin isaa karaa nan keessa ba'ee sun cufaadha galagaleetti seenuuf madaa baay'ee narra jira isin immoo fuula haaraa farka haaraa waan qabdaniif galii haaraallee waan qabdaniif nu kaleessa warra dulloome waan ta'eef yeroo si waan haaraa sana bantan dhufnee achi keessatti lafee keenya ishee hafte immoo itti daballee wareegna
dhiiga keenya seenu keessaa dhangalaate immoo anaaf namoonni na fakkaatan namoonni cufti nu qophiidha. Dhiiga keenya sa'afes dhangalaasuuf lafee keenya sa'afes cabsuuf jecha. Isin warri irra keessaan dhuftanii boorsaa furdifattan yookaan uummata keessa dhaquu yookaan immoo karaatti mooraa leenjii sana gabbisanii dhakaarraa gara qawweetti dargaggeessa harka duwwaarraa gara meeshaatti otoo hubannoo gadi fagoo hin qabaatiin diinatti fiiguurraa tooftaadhaan diina jalaa miliqee diina dhahee kuffisuudhaaf qopheessuudhaaf sammuudhaan bilcheessuu irratti hojjechuuf yeroon har'a malee bor miti. Yeroon har'a malee bor miti. Interview yookaas immoo gaaffiif deebii isin gootan cufasaa otoo nanafiin tokko jedhee lama jedhee jala deemee eenyummaa keessan tokko tokkoon warri interneeta gubbaatti marsaa gubbaatti yeroo hunda argamtan. Miidiyaa afaan Amaariffaa, miidiyaa afaan Ingiliffaa, miidiyaa afaan Oromoo amma moo jettanii miidiyaa warra Arabaattu kan mul'achaa jirtan baay'een keessan wanni isinirraa dhaga'u akkas taane akkas goone akkas gochaa turre an akkasan ture abbaan kana ture harmeen kana turte obboleettiin kana ture obboleessi sana ture firrisa warrumti qabsoo sana bu'uuresse yoo maal taatan isin amma miti dubbiin yeroo itti eenyummaa keenya isa kaleessa of dhaannu miti. Isa kaleessaa sanaan alaala guuruu hin danda'u qabsoon har'a nama lubbuun jirutu qabsaa'a. Har'a nama lubbuun jirutu irratti wareegama baasa. Isa wareegama baasaa jiru bosona keessaa maqaa baasaa tuffachaa ofii asitti gurmuu adda ta'e ijaaraa waa walitti qabda yoo ta'e. Waan walitti qabdu immoo ittiin oliif gadi baraarta yoo ta'e inni kun isin nyaata booda biyya alaa keessa jirtu hubadhaa. Biyyi kun al tokko fitteerraa kaanaan itti deebi'uun hin danda'amu. Biyyi keenya garuu fitteerraa kaatus bosona kufta bosona keessaa kaatus mana hidhaa keessa kufta mana hidhaa keessaa baatus uummata keessatti kufta yoo cimee olumaaf gadi daddabdee utuma jiraattu biyyee lixxaa jechaadha. Carraa baay'ee qabdu. Asitti garuu daandiin nuti irra yaanu cufti keenya hidda tokkittiidha. Hidda tokkittiirra nama qilee gadi fagoo irra hidda tokkotti rarra'ee oolmaa keenya guyyaa guyyaa eeggataa jiraatudha jechaadha. Nama hidda tokkorra jiraatudha jechaadha. Hiddi tokko walii galatti qarqara gama bitaarraa yookaan qarqara gama mirgaarraa yoo cite ati digirii qabda, ati diippiloomaa qabda, ati profeesara, ati dooktara, ati maali namni siin jiru. Hiddi sun yoo cite hundumti isaa yookaan qilee bishaanitti gadi nu naqeetu galaanatti. Yookaan immoo hiddi sun akkuma ta'ee sassaabeetu gama sana kan nu harkisu yoo jiraate hiddi sun hunduma keenya fuudhee lafa dhuma keenyaa fi jalqaba keenya sanatti nu darba jecha. Kanaaf hidda kanarra akka deemaa jirru hin dagatina. Wal qixxeedha. Inni qabus, inni hin qabnes, inni hiyyeessaas, inni sooressaas, inni barates, inni hin baratinis. Inni kunoo har'a mana namaa keessa lafa haree jiraatu, inni mana fincaanii miicee jiraatuu fi dooktarri inni garaa qalu dhala namaa ciibsee garaa qalee dhukkuba keessaa baasuu fi inni mana fincaanii keessa lafa miicee jiraataa jiru biyya ambaa keessatti nu wal qixa. Maqaa wal fakkaatu qabna. Maqaa tokko qabna. Maqaa tokko baanna. Daandii tokkorra jirra. Hidda tokko qofaatti rarraanee jireenya keenya rarroo irratti eegna jechaadha. Kana quba qabaadha. Eenyuufan jechaa jira? Aktiivistoota Oromoo biyya alaa keessa jiruuf. Qabsaa'ota Oromoo biyya alaa keessa jiruuf. Deeggartoota Oromoo biyya alaa keessa jiraataniif. Warra afoosha ijaartan, warra waldaa hawaasaa ijaartan, warra dhaaba ijaartan, warra waan garaagaraa hojjettan, warra miidiyaa garaagaraa banattan hunduma keessanitti himaa jira. Yeroo nuti itti saba keenya
harka duwwaarra gara meeshaatti, dhagaa darbuurra gara qawweetti as fidannee yeroo nuti itti daangaa Oromiyaa kana isa dhagaadhaan eegama jedhan sana isa qawweetti deebisuu danda'u yeroo dandeenyutu biyya qabna, saba qabna, lammii qabna jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Kan kanaan alaa afoosha jaarree uummatarraa waa guuruudha hojiin keenya biyya alaa keessaa jechuudha. Lakkisaa dhiisaa. Lakkisaa dhiisaa maallaqi sinarra walitti qabdan bordhuma. Rakkoo biraan dhalateennaan maallaqi sun kan keessaniyyuu miti. Barreeffama fuula tokkooti. Barreeffama fuula tokkoo. Maallaqni ati waggaa 3 4 5 6 walitti qabdu barreeffama fuula tokkootiin dhidhima seena. Fakkeenya guddaa fudhadhaa. Magaalaa Torontoo keessa waggaa 20 meeqa kan jiraate lammii Eertiraa laala. Itti gaafatamummaadhaan waldaalee hawaasaa Eertiraa barootaaf kan geggeessaa ture. Waan inni Eertiraa keessatti ergerraan kan hafe waan inni Torontoo keessatti qabu cuftisaa mootummaa Kanaadaa harkatti hafe. Inni immoo luqqifamee harka duwwaa qilee keessa seenee jira. Nus biyya ambaa keessa teenye isuma waan tokko farkaan qabne isuma uummanni keenya agabuu bulu isuma uummanni keenya akaaya nyaatee bulaa jiru isuma uummanni keenya sirnaan iyyuu qabsoo irratti hin bobba'an. Uummata yaadaan iyyuu wal itichee wal faana ka'ee dargaggeessi koo bosona dhaqi. Armeen dargaggeessaa nyaata qopheessi. Abbootiin dargaggeessaa haala ilaali marii geggeessi. Daa'imman mana barumsaa deemi jedhee sagantaadhaan wal qindeessee biyyaaf bilisummaadhaaf uummata loluudhaaf bobba'uudhaaf iyyuu tooftaaf tarsiimoo mataasaa danda'e hin qopheeffatin ka'ii diina dha'i. Ka'ii dhagaa darbadhu. Ka'ii akkas ta'e. Ka'ii kana godhi jennee afaaniin kakaasu jechuun baay'ina keenya haadha hiyyeessaa irraa isa lafumallee qotee nyaata nyaachisu san irraa xiqqeessuudha jecha. Jijjiiramni adda ta'e nuuf 2015 xumurarraa hanga bara kanaatti walumaa galatti maaster pilaanii hambisuu qofaaf jecha lubbuu 3,000tu nurraa wareegame. Lubbuu 3,000 torban lamaan darbee kanan dubbadde lubbuu 2,847 kan galmaa'ee qaba. Amma immoo 3,228 akka ga'e beekamaadha jechaadha. Mana hidhaa keessatti bakka garaagaraatti sana dura kan nu qaqqabin ture gabaasisaa amma kana fakkaata jechaadha. Namni 3,000 nurraa wareegamuu jechuun biyya alaa keessa Oromoon jiru nama 3,000 biyya keessaa wareegame sana wajjin yoo walitti dabalame namni 3,000 biyya alaa keessa jiru nama 3,000 biyya keessa jiru sana biyya keessatti wareegame sana otoo hidhachiiseera ta'e otoo gargaareera ta'e otoo meeshaatti biteera ta'e biyya kee hin eegin jettee addunyaan sii mormitu tokko yoo jirtu. Biyya koon ijaarradha biyya koottan humna tikaa ijaarradha jetteennaan addunyaan si gaafatu hin jirtu. Humni kee dandeenya. Humna tikaan ijaaree namni lafaa ka'e hin jiru. Isa ijaaramee jiru diiguudhaaf bukkee kaasaa fiiga malee. Akkuma isaa 2007 baatii sadaffaa keessa eegalamee 2008 lafaa dhabamsiifame zoonii kibba. Eenyufaa maaliif akkamitti? Otoo boonyuu otoo iyyinuu otoo barreessinuu dhukkee nutti kaasanii waan qabnu humna qabnu waraana lafa sana keessa jiru buqqisanii isa kaan diinatti gashanii isa kaan achi lafa sanarraa hari'anii godaansisan jecha. Kun maal amma Oromoo takka eessa Oromoo jiru Atlaantaa keessa nama guddaa tokko Minnesotaa keessa nama guddaa tokko inni Minnesotaa keessa miseensota hedduu jalaa qaba ganda hedduu. Inni kaan immoo Eertiraa jira. Yeroo humni kun yeroo walitti dhufan waraana sana achitti gadi ijaaruudhaaf
dandeettii gaafatti dhabanii achi buqqisanii geessuuf garuu dandeettii jabaa qabu. Sababiin isaa saayinsii siyaasaa biyya alaa keessatti an amma jedhu kana baratan waan ta'eef. Lafaa buqqisuuf dandeettii jabaa qaba. Saayinsii siyaasaa inni biyya alaatti barate. Waa diiguuf, waa bittinneessuuf, waa kijibee uummata walitti qabee, uummata ergi walitti qabamee booda immoo dugda duuba deebi'ee waan kun hin taane jedhee fashaleessee keessaa ba'uuf barumsa jajjabaa barataniiru warri saayinsii siyaasaa biyya alaatti baratan. Yeroon taa'ee ilaalu, yeroon tilmaamu jechuudha. Saayinsiin siyaasaa biyya alaas immoo kanuma jedha. Ijaarii walitti qabii ikonoomikaalii waan tokkorraa guurii waa walitti qabdee gurmeeffattee yeroo jettu siif waan ta'e tokko waan si gahu tokko lafa kaattee jennaan uummata sun dhimma isaati. Namni biraan immoo itti darbee bakka kee akka hojjetuuf nama biraatti kennitee keessaa deemta jechuudha. Achi immoo baatee immoo giruuppii biraa ijaarta jechuudha. Achi immoo baatee waan biraa hojjetta jechuudha. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo gaachana keenya jennee kan ittiin dhaadannu biyya keessattis alattis baay'een keenya jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo keessatti warra saayinsii siyaasaa barateetu itti makame adda bilisummaa Oromoo. Saayinsii siyaasaa biyya alaatti warra barateetu itti makame. Sababiin isaa maal? Dhaaba sana keessa taa'anii waan biraa ijaaran. Waan ijaaran sanatti galii argatan. Galii isa argatan sanatti ergii milkaa'anii booda isa sana diiganii ammallee kan biraa ijaaran. Ammallee kan biraa ijaaran. Walumaa galatti meeqa ijaaran? Gurmuu tokkitti hin baate walumaa galatti gurmuu 5 ijaarte jechuudha. Inni ammaa kun garuu gurmuu isa ajaa'ibaati. Kan amma karoorfamee lafa taa'aa jiru. Maal irratti? Adda bilisummaa Oromoo kan jedhu. Diina biyya keessaa dhufe kallattiidhaan wal quunnamuudhaan karaa miidiyaattis fidatanii, karaa garagaraas fidanii, gaazexeessaa diinaaf fidanii, diina biraa dhufe bagana gaan dhufe gaazexeessaan kun diinaaf gabaasaa turedhanii fuudhanii dhumatu diinuma qulqullu isa kaleessa ragaa sobaa mana murtii dhaqe gaazexeessaa ragaa sobaa mana murtii dhaqe ilma Oromoo isa dhugaa fidhame irratti ragaa ba'etu har'a miidiyaa Oromoo biyya alaati. Of beetta. Isin warri qacartanis of beettu. Jaallattanis jibbitanis dhugaan hin qallatti malee immoo jetta. Waa tokkoon isinitti himuu barbaada. Kun jecha kooti. Jecha nama biraati miti yookaan jecha abbootii keenya kaleessaati miti. Jecha kiyya, jecha abdiiti. Maal? Dhugaa. Namni dhugaa dhoksu. Namni dhugaa dhoksu. Namni dhugaa dhoksu. Nama barbadaa abiddaa cidii keessa dhoksu waliin wal fakkaata. Namni dhugaa dhoksu. Namni dhugaa dhoksu. Nama barbadaa abiddaa cidii keessa dhoksu waliin wal fakkaata. Barbadaa abiddaa nama cidii keessa dhoksu wajjiniin wal fakkaachaa jirtu jechuudha. Sababiinsa diinarraa kallattiidhaan kan diinni barsiifatte, kan diinni leenjifatte fuutanii isa lammiin keessa leenjise, isa bosona keessatti gubate, isa dhiigisaa lola'e, isa lafeensaa qabsootti cabe yeroo balaaleffattan, yeroo jibbitan, yeroo tuffattan, yeroo arrabsitan, isa diinni leenjiste, isa diinni barsiifatte, isa diinni maallaqa isheetti baaste, isa diinni pirezidentii gootee filatte, isa diinni hoggana waajjiraa gootee filatte, isa diinni gaazexaadhaa naa dubbisi waan ansiin jedhu itti himi saba keetti jette isa diinni leenjii kennitee fi leenjifattee baaste fuutanii abbaa gootanii, fuutanii qabsoo gootanii, fuutanii qabsaa taasistanii aasaansa aasaa dhugaa ta'ee baay'isee mi'aayee uummata biyya alaa kana laphee yeroon raasu argina jechuudha. Interview kan ta'u isa kaleessa diinni leenjisuu bira dabartee ittiin hojii hojjechaa turte jechuudha. Akka boojjitoo ittiin marqaa marqanii armootiitu beeka boojjitoo. Akka boojjitoo ittiin marqaa marqanii boojjitoon marqaa qoqoo keessa naanna'a marqaa bilcheessa jechuudha. Ofiisaa deemuu funyaansaa durraa rigama irraa nyaatama jechuudha. Boojjitoo kana ittiin hojjettee keessaa luqqiftee gaafa nan isaa dabballaa'u fuutee Oromootas ergite jechuudha.
isin immoo boojjitoonuma sana fuutaniitu karabaataatti keessanii TV irra dhoq gadi gootan jechuudha. Kana hubadhaa. Inni achi keessatti kaleessa kabajaas qabu. Diina irratti arraba tokko baasee hin dubbatin. Isa kaleessa diina keessa taa'ee diina meeqa galaafatee diinaan cabee diinaan okkolee diinaan nan isaa laamshee diinaan kolaafamee gara qabsootti deebi'u tuffattanii miilaan irra deemtu jibbitanii bira dabartu nagaayyuun gaafattan isatu kadhatee nagaas hin gaafata isheetu kadhatee nagaas hin gaafata isa diinni bashannansiistee immoo karabaataatti keessee booleerraan Ameerikaatti booleerraan Awurooppaatti booleerraan Swiidinitti booleerraan Awustiraaliyaatti booleerraan Kanaadaatti booleerraan Saawuz Afrikaa booleerraan Kaayirootti ergitu fuutaniitu karabaataa sana irraa meeccaniitu isa dhiigaan xuraa'e karabaataa isa kan oromummaa fuutaniitu isa alaabaa dhiigaan shoobame isa qabsoodhaan miidhagee taa'u kabajaa qabu san fuutanii morma isaatti jirtu lapheesaa keessa garuu waan jiru hin beektan lapheesaa keessaa waan dhikkifatu garuu hin beektan sitti kolfaasi nyaata kanaaf qabsoon Oromoo hidda dhabe kanaaf qabsoon Oromoo fuulduratti adeemuu hin dandeenye gantuutu kabajama qabsaa'aatu tuffatama qabsootu bakka hin qabu afooshatu bakka qaba mooraa qabsootu diigama afoosha gandaatti ijaarama waldaa awwaasummaa oromummaatu bittinnaa koreef gurmuu shiishaa xuuxutu walitti qabama wanni addaa wanni isin gadi fidda waan biraan hin jiru jecha dhugaan isin awwaaltan kana fakkaata dhugaan isin keessa dhokate kana fakkaata dhugaan isin aguugdanii irra teessanii ittiin waltajjii qabatanii bookkistan kana fakkaata jecha barbadaa abiddaa cidii keessa ruuqamee kan taa'u kana borbulee qilleensi yerootti bubbisu barbadaan abiddaa cidii keessa taa'u innuu holatee ka'a innuu ni boba'a innuu lafa goosa innuu lafa qabata ammamati bishaanitti nattu barbadaa abiddaa cidii keessa jiru dhaamsuu hin dandeessu sababiin isaa daaraan bu'u cidiin ukkaamamee bishaan ofirra dabarsa waan ta'eef ni beektani warri ijoolleen qotee bulaa cidii keessa abidda taa'u cidii keessa barbadaa ruuqamee taa'u guyyaa 3-4 oobdii bira yeroo inni xuwaaru haaru guyyaa 3-4 bulee yeroo nachii ka'ee bosona qabatee lafa gubee gaara qaxxaamuru ni beekta maalan sittima kana qabsoon Oromoo kana bilisummaan kana sochiin bilisummaa ni ruuqame malee baduu hin danda'u dhugaan dhoksuu fi dhugaa dhoksuu fi barbadaa abiddaa cidii keessa ruuquun wal fakkaata jaallattanis jibbitanis dhagaa naman dhagayinitti dabarsaa feetanis balleessa viidiyoo kana ani kanan itti dubbachaa jiru nama dhuunfaa miti an kanan itti dubbachaa jiru gurmuu keessan afoosha keessan isin ijaarrattanitti miti warra oromummaa dabsaa jirtan Oromoon isin ilaalee dammaqee ka'ee uwwedhee iyyee lubbuun isaa kumaatamaan wareegamee bu'aa tokko malee mana isaa keessatti ol guuramee manni itti cufamu guuramee mana hidhaatti gaafa ni darbamu afaan keessan qabattanii amma immoo afaan niqattanii saayinsii siyaasaa biyya alaa kana ijarraa haqattaniitu saayinsii biyya keessaa fiddanii ija keessan duratti akka nama cilaatti dibuu ofitti diddibaa gara miidiyaatti has dhuftanii gaafa isin dubbattan amma immoo tooftaa biraa jijjiiraa yeroo isin uummata keenyatti has dhuftanii yeroo nu balleessuu dhuftanii yeroo yaadaan illee bittinneessitan biyya alaa keessatti qabsoodhuma bosona keessatti as taa'aniidhuma waanuma xiqqoo walirra buusaniitti ergan illee yeroo isin dhaxxaniitti waltajjiin qabsoo bilisummaa itti jeeqamuuf namoonni
akka keessanii dhukkee uffatan awwaarri kan irraa akka maleetti namatti dibatu yeroo isaan waltajjii akkasii dhaqanii jeeqan viidiyoodhaan argine. dhiiga keessa laaqachaa jiraachuu keessan beeka. Ijaarsa isin ijaartanii waltajjii qabsoodhaaf walitti qabame waltajjii isa qawwee baatee diina dura dhaabbataa jiru isa agabuu bulaa jiru isa bosona keessatti faana duwwaa lafa deemaa jiru isinoo maalasi Suzukiidhaan olii gadi fiiddu gooftaa kumaa dhibee qabdu. Uummatichumarraa maallaqa isaa guurtanii uummatichumatti deebitanii diinatti itti bittu. Maal jechuudha kun? Maal jechuudha kun? Waraana isa ija keetiin argitu deemtee dhaqxee ilaaluu kan dandeessu. Karaa kibbaa deemuu barbaannaan dhaquu dandeessa. Honnee qabaattee immoo biyya dhaquu dandeessa. Innaan kunnoo shawaa keessatti dhaqxee arguu dandeessa. Wallagga keessatti dhaqxee arguu dandeessa. Araritti dhaqxee arguu dandeessa. As teessee akka nama ija keetiin waa hin arginee tokkotti waraanni Eertiraa taa'ee maal hojjetaa jetteetu uummata as jiru kana afaan faajjessita jechaadha. Waraana kabraa ijaaraa jirra maallaqa as kennaa jettanii gaafattu jechaadha. Eessatti ijaaraa jirtu? Qilleensa irratti ijaaraa jirtu akkuma qilleensa akkuma oduu qilleensa akkuma dubbii qilleensarraa isa bilisummaa qilleensarraa odeessinu sana qilleensa irratti waraana ijaaruu jirtanii sin hin dhageenye hin argine waan akkasii nama qilleensa irratti waraana ijaaruu nagarra. Oduun immoo biyya bilisoomsuu tasuma hin danda'u. Biyya kan bilisoomsuu danda'u qabsoodha. Biyya bilisoomsuu kan danda'u dhiiga. Biyya bilisoomsuu kan danda'u yoo hidhatte, yoo lolte, yoo hidhachiiste, yoo barsiiste jechaadha. Kan kanaan alaa nama najjeesisiisin. Sagantaatti hin baasin. Dhaqee wareegamuuf sagantaa hin baasin. Dhaqee wareegamaaf of qopheessi. Wanni si kadhadhu obboleessa ko. Wanni si kadhadhu obboleettii ko. Warri kaayyoo akkasii keessa jirtan. Dhaqii wareegami jettee saba keetti karoora hin baasin. Dhaqii wareegami jettee uummata keetiif karoora hin baasin. Kottu wareegamnaa jedhii bakka sanatti jalqaba argami. Kottu wajjiniin wareega kaffallaa jedhiiti bakka sanatti jalqaba argamuu danda'i. Bakka sana dhaquu yoo hin dandeenye immoo wanni as teesse achitti ijaaruu dandeessu jira. Dursa barsiisi, dursa leenjisi, dursa waa hidhachiisi. Nama 3,000 bara tokko keessatti dhabneef meeshaa 3,000 yootti kennite rasaasa 100 yootti laatte. 3,000 ala 100 baay'isi. 300 argita. Lakkoobsa 300 agarta. Rasaasa 300 yootti kennite. Uummanni kun wal faana gadi yaa'ee bakka diina jira jedhutti rasaasa 300 wal faana yoo dhukaase. Diina 100 qonna. Inkijibina. Waan hin taane naasayina. Namni 3,000 rasaasa 100 rasaasa 300 hidhachuu danda'a. Al tokkitti yoo 100 hidhachiise. Rasaasa 100 yootti kennite. 3,000 baay'isuu 300 yoo jette 0 dabalii ilaali yaabboo yoo herregisiin galu ta'e 300 ta'a. 300 kun immoo wal faana dhaqee gara diinaatti fuula deeffatee yoo darbatame 100 nabu. 100 nabuun seen jedhe. 100 gadi qabe jechuun immoo walumaa galli isheeyyuu kan qawwee baattee jirtu diinni 300 taati. 300 keessaa 100 ajjeefte jechuun immoo bilisummaan achi jechaadha. Qabsoonis sana booda yoo gabrooman illeen hamma kana yaallee irra jedhama. Nama 3,000 kanaan hojii hojjechuutu danda'amaan siin jechaa jira. Nama miiliyoona 3 eegaa jirtaati garuu tooftaa akkasii tooftaa dullooma akkasii dhaabi. Miiliyoona 3 qabseessisuu danda'a. Qabsoofan kaasuu danda'a jettee kan tilmaamtu yoo ta'e inni saayinsii siyaasaa isaatti biyya alaa keessatti baratteedha. Saayinsii siyaasaa isa Harvard University, saayinsii siyaasaa isa Oxford University.
saayinsii siyaasaa isa yuunivarsiitiilee bebbeekamoo addunyaa kana keessa isa Washington, isa Georgetown, isa Harvard. Saayinsii siyaasaas akkasiitiin sun. Isumaayyuu mootu saayinsii sana isa dhugaa gara hojiitti nama jijjiirtu taate dudda kee duubatti kapitaalistii sana dhaabu sirra ture. Dudda kee duubatti ikoonomistii sana dhaabutu sirra ture. Waan itti hirkattu yoo itti hirkatte kan sin kuffisne. Utubaan qabdu, deeggaraan qabdu, dudda kee duubatti waan itti hirkattu tokko hin qabdu. Akka muka moloo baateetu qilleensarra olii gadi coomomiita. Takka sanatti taasa'u, takka kanatti taasa'u, takka sanatti taasa'u. Anaanomaa tokko nan fayyadu. Haasaan koo kun anaanomaa tokko nan fayyadu. Na keessaa garuu baheera. Bor na miidhuu danda'a. Garuu wanta dubbadhe immoo waan na miidhu miti. Waan achi as na waraanu miti. Isa garaaf bulu. Isa wantiin jedhe kun isa dhukkubse. Namni kun bor waan irratti godhaa laata jedhee sana shakkitu na miidhuu danda'a dhufe. Namichi abbaa garaa yoo ta'e jecha. Namicha sabaaf yaadu yoo ta'e immoo yaada koo kana itti fayyadameetu gara uummata isaa ijaaruutti deebi'a. Ijaarsa isa dhugaa. Ijaarsa isa oduu miti. Ijaarsa isa kijibaa miti. Ijaarsa isa gandaa miti. Ijaarsa isa lagaa miti. Ijaarsa isa afooshaa miti jechuudha. Haasaan sa'aatii ta'uu guutuu haasa'u kuni wanti wal fakkaatu keessa hin jiru. Hundi isaa waanuma adda addaan haasa'aa jira. Walitti nannaqaan jira. Sababiin isaa dhiigan nama cheesse. Sababiin isaa dhiiga lammii gootuutu ija koo duratti dhangala'ee jira. Otoon boo'uu utoon iyyuu hin arge. Dhiisaa maaloo yoo akkas taane akkas ta'u dhiisaa maaloo kun taanaan kanatti ta'atu hin jedhuuti jecha. Xalayaan fincila diddaa gabrummaa jettu fincila xumura gabrummaa jettutti deebiste harkaan barreessamte nam lammaffaa irratti naan qaqqabde. Boo'een imimmaan xuruurfadhee itti himadhe. Waan abuuf deemnuun itti hime. Karoorfanne keessaa wantoota nurraa fashalaa'uuf deemanin itti hime. Kanan goonu taanaan karoora kana ammumaan kana dhaabne karoora kana kallattii akkasiirra jijjiirrachuu qabna jedheetan itti boo'e beektoota warra saayinsii siyaasaa baratanitti. Gurra isaanii keessan seenne. Bookee gurra arbaa seenteen goone sagalee koo. Anaanis amma bookeetti nan lakkoofne jecha. Har'a kanaafan irratti haasa'u jira. Amma kanaafan wanta ta'e irraa taa'ee haasa'utti jira. Calluma jedhee moon taa'ee dubbii xiinxalee haasa'a miti. Hojjechaa haasa'a. Dubbuu namaa hambisaan haasa'a. Isa ati mana hidhaa keessatti fuusistee dubbii afaaniitiin ol uggurte akkaataan achi keessaa gadi yaa'uu danda'utan tooftaa biraa barbaada jecha. Qabsoodhaan humnaan naqeen cabsee baasa jechuuf hin danda'u. Sababiinsaa gantootaa fi warra maallaqa dheebotanii fi warra uummata Oromoo elmachuudhaaf dhalatan. Warra arma Oromoo hodhuudhaaf dhalatan. Isaan akkasiitu nutti baay'ate. Kanaaf humnaan dhandhee mana hidhaa sana cabsine keessaa baasuu hin dandeenye. Mana hidhaa sana keessa immoo waanan tureef rakkoof dhibee achi keessa jiru hin beeka. Akka lammii koo miti alagaan anaaf diina ta'e mana sana seenu hin barbaadus hin ayyamus. Diina anaan kaleessa mana hidhaa sana keessatti hidhee qaama saalaatti ulfaatina rarraasee na kolaase. Ani bor yoo Oromiyaan bilisoomte qabee dhaqee mana hidhaa sana keessa hin seensisu. Mana hidhaa sana nan diiga. Sababiinsaa dhalli namaa hanga dhala namaa ta'etti mana sana keessatti mana hidhaa akkasii sana keessatti dararamuun qabu takkuma. Tasuma ajjeefamuutu irra jira yoo badii balleessa. Haga mana sana keessatti geessanii nafsiisaa jiraatti qoran. Kanan isinitti muu barbaada. Ansanarraan haasa'u jira. Ansanarraan dubbachuutti jira. Yeroon dubbadhu kanammoo isa achitti ol uggurame kumaatamaan isa osoo ol seensistan. Haa xiqqaatu haa guddatu kumaatamaan achi keessaa gadi baasisuu irratti hojjedhe. Hojjechuu koo qofa miti. Dalagu shaakaluu koo qofa miti. Hojjedheen arge. Akkasa. Namoota akka keessanii abukaakkee kanatti immoo akkasaa himuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Silaa natti tola akka waa uummatarraa arraba dubbattanii mi'ooftanii bareeddanii waltajjiitti baatanii uummatarraa waa fuutanii fi silaa otoon ofitti sin qabee sin waliin hojjedhee achitti ol uggurame sana achi keessaa gayyaasuu dandeenye silaa natti tola.
garuu maalan godha honnee keessantu bakka gootaan nanne honnee keessantu miidhama gootaan beeku honnee keessantu isa bosona keessatti dhiphachaa jiru quban qabu honnee keessantu isa mana hidhaa keessatti dhiphachaa jiruuf dhiphuusaan beekneefi isatu na dhibe isatu akka nicciitii isinirraa qabadhu na godhe akkan callisee isin dhaggeeffadhu na godhe fakkeenya guddaan ani saba koo Oromootiif dhaamuu barbaadu kan abbaan barsiisaa haati ijoollee sadii qabdu baruma darbe kana keessa kan wareegame waa'ee qabsoo saba isaatii dubbatee barsiisaa jabaan dandeettii kan qabu biyyaaf kan barbaachisu warqeen yeroo inni wareegamu haati manaa ijoollee sadii qabattee irraa hafte kun hagargaaramtu hin gargaara walitti himnee mari'annee abalu ati kana gochuu dandeessa kana nu godhi gaafattiin jennu gargaaramteetti jedhee gaafa nutti dubbatu ishee gaafan homaan argine gaafa jettu Oromoo gidduutti kun yommuu ta'u qabsaa'aa gidduutti kun yommuu ta'u hangam walamannaa hangam waliin hojjechuu dandeenyaa dhalana hangam waliin hojjechuu dandeenyaa lammi asitti qabsaa'aa kijibaa asitti immoo qabsoo kijibaa deemsisuun maal isin fayyada kaleessa miidiyaa jaartanii miidiyaadhaan as baatanii har'a immoo miidiyaa sana micciirtanii dhaaba ganda tokko ijaaruudhaaf sagantaa yeroo baafattan manifestoo yeroo baastanii lafa keessanii qopheessitanii teessan kanatti lubbuu nama meeqaatu galaafatamuuf deema uummata meeqa isa mataa walitti qabateetu immoo gargar faca'uuf deema quba qabaadhaa dammaqaa wal dammaqsaa warri viidiyoo kana daawwattan jibbiinsa tokkoyyuu isinirraa hin qabu tuffii tokkoyyuu isinirraa hin qabu dogongoraan garuu warri saba keessan irratti yakka raawwattan otoo hin beekin isinitti fakkaatee waan argitan gadi faffattanii diina nyaachistanii saba keessan agabuu bulchitan diina ol fuutanii teessoorra keessanii lammii keessan fuutanii miila diinaa jala kan keessan beekaa keessan alatti waamtanii teessoorra keessanii teessoorraa fuutanii harka diinaa deebistanii manan keessa ture sana keessatti warri darbachiistan cufti keessan yoo beekaa gootan dhiigi lammii sinaa gaafatu yoommoo utuu hin beekin waldhaalummaadhaan kana dalagdan ammarraa kaasaa baradhaa isinin jaalladhaa isinan kabajaa kanaan ol dubbachuun narra hin jiru wanti narraa eegamu amma kana Oromoon waraanni Oromoo daangaan Oromoo dhakaadhaan uummata ofirraa eeguu hin danda'u qubanaa qabaadhaa hidhachuu qaba hidhachuuf immoo dinagdeen jiraachuu qaba dinagdeen dhufuuf immoo tokkummaa oduu utuu hin ta'in tokkummaan hojii hojjetu kan lammiif jaadu kan dhuguma bilisummaa hawwu uumamuutu irra jira dhalachuutu irra jira isa dhalatee jiru ijaaruu jabeessuun barbaachisaadha jechaadha yaa lammi wal jabeessaa wal jaalladhaa nu gandaan miti nu lagaa miti nu amantii miti kan uumamne Oromoo taaneeti kanaaf waa'ee Oromummaa irraa haa dubbannu waa'ee sabummaa irraa haa dubbannu waa'ee biyyummaa irraa haa dubbannu ulfaadhaa galatoomaa ammas irra deebi'ee isinan jaalladhaa isinan kabaja abdiidha
dacha'e Amina ga'uu danda'e Keedansa katumorrisa sirkaana furdaan gorsa Jaalala kennamaa degsa hinjiru kisa Keedansa katumorrisa sirkaana furdaan gorsa Amala kennamaa degsa hinjiru kisa Keedansa katumorrisa sirkaana furdaan gorsa Jaalala kennamaa degsa hinjiru kisa Furdaan gorsa jaalala kennamaa degsa hinjiru kisa Keedansa katumorrisa sirkaana furdaan gorsa Amala kennamaa degsa hinjiru kisa Keedansa katumorrisa sirkaana furdaan gorsa Jaalala kennamaa degsa hinjiru kisa Simane Wakanye robidawte matu sidiba Akani jabatu kototi sabradaba Karur se nyumilkare kufanna bade Yupate nagasi batare apako simane Wakanye robidawte matu sidiba Akani jabatu kototi lamidaba Keedansa katumorrisa sirkaana furdaan gorsa Jaalala kennamaa degsa hinjiru kisa Keedansa katumorrisa sirkaana furdaan gorsa Amala kennamaa degsa hinjiru kisa Keedansa katumorrisa sirkaana furdaan gorsa Jaalala kennamaa degsa hinjiru kisa